Reformiin isteeppii meeqa qabaa? Innis maali manni? Isteeppii afur yookaan sadarkaa afur qaba. Inni tokkoffaa mootummaa jiru dirqisiisanii akka inni jijjiiramaaf harka kennu. Lammaffaa? Sadarkaan lammaffaa eega jijjiiramaaf harka kennee as dhufee mataa mootummaa qabatanii deemudha. Sadaffaan? Faallaa jijjiiramaa, faallaa riifoormii warra ta'an namootas haa ta'u, seerotas haa ta'u, hojmaatas haa ta'u, karaarraa dabsuu yookaan jijjiiruudha. Afuraffaan? Dhaabaa adda addaa, saba adda addaa, amantaa adda addaa abdii itti horan. Ustaadha, mee waa'ee filannoo irraa bara kana filannootti galmooftaniitu hin jenne? Gaaffii na gaafatte kanarratti waa'ee filannootti wal qabatee wanna jiru amma ta'ee ibsuuf kan yaala. Dhuguma akkuma beekamu filannoo baranaa keessatti galmaaheera. Namoonni adda addaa baga galmoofte, maaf galmoofte, maal fiduudhaaf. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalalaaf ulfinaa bakka jirtan hunda keessanitti dhaga'u. Okey, as keessan seenna. Kaan maaster keessan seenna kun waan sila hojjetamaa karatti hafee bakka kana ni filanna. Booda bakka kana filanna. Sababni isaas sababa viidiyoon keenya dalga deebi'ee waraabame. As ni filanna. Booda kaleerii gurraacha kana ni filanna. San booda akkana ni dheeressina. Kubaa walitti bunnee kaanee bareechinee dheeressina. Hanga inni dheerate asitti nuu himaara. Hangana gaheera meetira lamaa fi wanti nu agarsiisara. Daqiiqaa lama jechuudha. Dhiifama meetira lama miti. Daqiiqaa lama jechuudha. Okey, achi booda as dhuftanii. San booda miidiyaa keessatti viidiyoo sila waraabbattan fakkeenyaaf gadi buufattu. Viidiyoochi fakkeenyaaf an viidiyoo kana fayyadamuu barbaade. Bakka kana iddoo kana gadi tuqeen akkanatti hin guddisa. Mee viidiyoocha dhaggeeffannee walitti deebina. Uummanni barbaadu akka qeebalu. Gaaffii na gaafatte kanarratti waa'ee filannootti wal qabatee wanna jiru amma ta'ee ibsuuf kan yaala. Dhuguma akkuma beekamu filannoo baranaa keessatti galmaaheera. Namoonni adda addaa baga galmoofte, maaf galmoofte, maal fiduudhaaf galmoofte waan riifoormiin immoo isteeppii afur yookaan sadarkaa afur qaba. Inni tokkoffaa mootummaa jiru dirqisiisanii akka inni jijjiiramaaf harka kennu, jijjiirama uummanni barbaadu akka qeebalu gochuudhaaf hojii hojjetamu sadarkaan tokkoffaa. Sadarkaan lammaffaa eega jijjiiramaaf harka kennee as dhufee mataa mootummaa qabatanii deemudha. Sadaffaa immoo faallaa jijjiiramaa, faallaa riifoormii warra ta'an namootas haa ta'u, seerotas haa ta'u, hojmaatas haa ta'u, karaarraa dabsuu yookaan jijjiiruudha. Afuraffaan immoo uummataaf dhaabaa adda addaa, saba adda addaa, amantaa adda addaa abdii itti horanii waan barbaadamu, gara barbaadamu, waan barbaadamu seeraas haa ta'u, hojmaatas haa ta'u, nama taayitaatti fiduus haa ta'u, haala sanatti abdiidhaan fuudhanii deemuudha isteeppiin afuraffaa. Kana ture ifaan ifatti bilisa keenya jiru. Okey, hamma kanaasitti viidiyoo dheeraa waan hin barbaanneef tiiktookis ta'ee miidiyaan kamuu viidiyoo dheeraa waan hin barbaanneef bakka kana akkana qabne dudduubatti itti kunna. Achi booda isa gurraachallee kana rukunneetuma bakkuma kanatti maqasiisaa fuunee itti rukunna. San booda dudduubarraa kunna. Achi booda akkana fuulduratti dhufnee bakka kana ni seenna. Achi booda miidiyaa isa kana keessa ni seenna. Viidiyoo waraabbannee bira dhaqna. Viidiyoo waraabbannee fakkeenyaaf kunooti viidiyoochi mee sagalee isa kaanii irraa balleessee isa kan ustaadaa irraa balleesseen sagalee kan koo immoo ol kaasa. Fakkeenyaaf as turkute sagalee irraa balleessee mee sagalee kana immoo dhaggeeffanna. Riifoormiin isteeppii meeqa qabaa? Innis maali manni? Lammaffaa? Sadaffaan?
afraffaan ustaadha mee waa'ee filannoo irraa bara kana filannootti galmooftaniitu hin jenne yaanni hoo maaltu jira ree bakka galmooftan moo maaf galmooftan jedhama. Fakkeenyaaf ani hir'isuu barbaanne akka barbaadantti dheereffachuu gahee keessanii san booda sammaadhaan fakkeenyaaf yoo sagalicha sana sagalee itti gaafii gaafachuu barbaadan yookiin deebii deebisuuf barbaadan sana yoo guutuu sammuutti qabataniitu ta'e isin sammaa keechuun isin barbaachisu yookaan immoo silkii biraa irratti sagalicha waraabbattanii silkii biraatti kaa'attanii sammaadhaan dhaggeeffattu. Yeroo inni haasa'u irratti waan abbaan sun haasa'u irratti isin deebii itti kennaa deemtu. Itti kennaa deemtu san booda immoo as bakka kana miidiyaa kana dhuftanii achi booda gaafii keessan fakkeenyaaf isa kana gaafama asti isa olii kanatti isa kanatti rukunne dudduubatti akkana bunnaa xiqqoo erga kana akkana rukunne. Riformiin isteeppii meeqa qabaa? Riformiin isteeppii meeqa qabaa bakka jedhu irratti fuuldura isaan ittiin kutaa eessa dhahee bakka kana rukutee as rukuteen ittiin kuta. Achi booda qubaan akkana gadi qabeen fuulduratti buta. Riformiin isteeppii meeqa qabaa? Innis maaliif manni? Ammas innis maaliif manni bakka jedhu sanarratti akkana rukuteen eddee kanadha. Eessa gadii kana walakkaatti bakka lamatti adda kuta viidiyoocha. Achi boodan akkana buta. Itteetti ammi gaafittiin viidiyoo ittiin kunuunsii kanadha. Yoon immoo akkana mul'atu barbaadan akkana quba lammanii walitti kan harkiftan. Erga kanaas viidiyoo isa kan nama barbaadanii sana akkana fuulduratti itti buttu. Fakkeenyaaf amma gaafiin gaafadhe wal darbe amma fakkeenyaaf isa filannoo jedhu kana dudduubatti deebisuuf hin barbaade. Eessa dhahee sagalichi cufaa jira dhiifama sagalicha bannaa. Amma ta'ee ibsuuf ni yaala. Dhuguma akkuma beekamu maaf galmooftee maal fiduudhaaf galmooftee waan riformiin immoo iddoo jedhu irratti beesan haa bakka kanatti bakka lamatti adda baasa. Walitti kuteen akkana qubaan gadi tuqeen isa kana isa dudduubaa kana gara fuulduraatti qubaan gadi qabeen gara fuulduraatti akkana buta. Erga akkana bute isa lammaffaa kana dudduubaan geeffadha. Akkana dhaheen goda dudduubaatti akkana baasa. Ergan baasee amma deebi'een nufa. Yennan nufu bicuu dudduubatti kuteen akka gaafichaa wal madaaluutti. Riformiin isteeppii meeqa qabaa? Innis maaliif manni? Riformiin immoo isteeppii afur yookaan sadarkaa afur qaba. Afur qabaa jedhamee bakka sanarratti akkana dhaheen as rukutee bakka lamatti kuta. Achi booda isa kana dudduubatti kuteen isa kan koo deebisee fida. Isa kanan deebisee fida. Gaafan deebisee fidu sadarkaa afur qaba. lammaffaa asirratti gaa wanti fakkeenyaaf iddoo gongoleetu jira. Fakkeenyaaf lammaffaan jedhe riformiin sadarkaa afur qabaa jedhe. Sadarkaa afur sanarraa tokkoffaa jedheen gaafadhati laa ammoo lammaffaan jedhe maaliin godhanii isuma kana fuulduratti buta isuma lama tokkoffaan jedhu sana silaa bakka yedduu galu dhiiseen fuulduratti butee wal qaqqabsiisa. Afur qaba. Inni tokkoffaa mootummaa jiru dirqisiisanii akka inni jijjiiramaaf harka kennuu. Dudduubatti muta bareechee. Tokkoffaa mootummaa jiru dirqisiisanii akka inni jijjiiramaaf harka kennuu jijjiirama
ummanni barbaadu akka qeebalu gochuudhaaf hojii hojjetamu sadarkaan tokkoffaa. Okay. Asittinna bakka lamatti hin kuta. Isa kana dudduubatti hin buta. Hamma isa kanan fuulduratti buta. Lammaffaa isa jedhu sonaan keessa. Gochuudhaaf hojii hojjetamu sadarkaan tokkoffaa. Lammaffaan bakka jedhu irratti ammas akka adda kuteen bakka lamatti adda kutee isa kana gara dudduubaatti hin buta. Isa kana fuulduratti buta. Waan baay'ee amma kana nama rakkisuu miti. Okay. Sadarkaan lammaffaa eega jijjiiramaaf harka kennee as dhufee mataa mootummaa qabatanii deemuudha. Sadaffaa deemuudha iddoo jedhame irratti immoo deemuudha. Bakka lamatti adda kuta kana iddoo kana dhaheen maqasicha fidee bakka lamatti adda kuta. As keessatti fakkeenyaaf bakka kana irratti sadaffaa immoo jedhu kana fakkeenyaaf yeroo sadaffaa immoo isa jedhu kana yoo barbaade kutuudhaaf okay isa kana dudduubatti mutaa deemuudha. Sadaffaan deemuudha. Sadaffaan bakka jedhutti akkana adda kuteen isa kana ammas dudduubatti muta isa kana deebisa. Sadaffaa immoo faallaa jijjiiramaa hamma gaa sadaffaa immoo iddoo jedhu kana sadaffaa immoo isa jedhuun immoo asittiin itti kuta fuulduratti mutee walqixxee wal qaqqabsiisa. Fakkeenyaaf walirra daddarbu qaba walirra daddarbitee fakkeenyaaf wal qixxaate gurraacha jedhuudhaan mul'ata. Sadaffaan immoo faallaa jijjiiramaa faallaa jijjiiramaa faallaa riifoormii warra Sadaffaan faallaa jijjiiramaa faallaa riifoormii warra ta'an namootas haa ta'u seerotas haa ta'u hojmaatas haa ta'u karaa irraa dabsuu yookaan jijjiiruudha. Yookaan jijjiiruudha. Afraffaan jijjiiruudha. Afraffaan Afraffaan
jijjiiruudha. Afuraffaan immoo uummata ummataaf dhaabaa adda addaa saba adda addaa amantaa adda addaa abdii itti horanii waan barbaadamu gara barbaadamu waan barbaadamu seeraas haa ta'u hojmaatas haa ta'u nama taayitaatti fiduus haa ta'u haala sanatti abdiidhaan fuudhanii deemuudha isteeppiin. أستاذ ميواي abdiidhaan fuudhanii deemuudha isteeppiin. أستاذ ميواي في النور بركة deemuudha isteeppiin. أستاذ ميواي في النور بركة في النور تقول مفتاحة تنجني hamma xumurarraan ga'eera jechuudha. Isa gara dudduubaa kana hunda isaa nan balleessa. Achi booda isa silaa dudduubatti utadhe sana fuulduraa fuudhee dudduubatti utadhe sana naaf fidagaa. مفتاحة تنجني gaaffii na gaafatte kanarratti waa'ee filannootii wal qabatee wanna jiru amma ta'ee ibsuufan yaala. Maaf galmooftee Hamma gaamee ayyee mee hamma nagee kan nagaa. ريفورمين استيبي مقابا إنس مالي مان riiformiin immoo isteeppii afur yookaan sadarkaa afur qaba. Inni tokkoffaa mootummaa jiru dirqisiisanii akka inni jijjiiramaaf harka kennuu jijjiirama uummanni barbaadu akka qeebalu gochuudhaaf hojii hojjetamu sadarkaan tokko. لما فا Sadarkaan lammaffaa eega jijjiiramaaf harka kennee as dhufee mataa mootummaa qabatanii deemuudha. سدفان Faallaa jijjiiramaa faallaa riiformii warra ta'an namootas haa ta'u seerotas haa ta'u hojmaatas haa ta'u karaa irraa dabsuu yookaan jijjiiruudha. أفرافان Uummataaf dhaabaa adda addaa saba adda addaa amantaa adda addaa abdii itti horanii waan barbaadamu gara barbaadamu waan barbaadamu seeras haa ta'u hojmaatas haa ta'u nama taayitaatti fiduus haa ta'u haala sanatti abdiidhaan fuudhanii deemuudha isteeppiin. أستاذ ميواي في النور بركة في النور تقول مفتاحة تنجني gaaffii na gaafatte kanarratti waa'ee filannootii wal qabatee wanna jiru amma ta'ee ibsuufan yaala. Dhuguma akkuma beekamu filannoo baranaa keessatti galmaaheera. Namoonni adda addaa baga galmoofte maaf galmoofte maal fiduudhaaf galmoofte. Ayyee haala kanaan isinis viidiyoo jalqaba viidiyoo sana viidiyoo isaa fakkeenyaaf viidiyoo isaa namatti waan sana gaafachuu barbaadanii sana sirriitti dhaggeeffattanii jennaan karaa hedduun haala hedduun hojjetama wanti kun haala hedduun karaa TikTok irraa wanti hojjetamu jira asirraan akkasii aappiin biraallee jira kan achirraan naqamee hojjetamu fakkeenyaaf kispoortii gootanii gadi buufachuudhaaf bakka kana rukuttanii as bakka kana gaafa akkana rukuttan isii kana lakkaa'ee gaafa fidee isinii gamaan ga'u gadi isinii buusee jechuudha. Okay. Inni biraa
aappii kanarratti fakkeenyaaf